Hargaruu si kadhannaa yaa Waaqayyo. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin gargaarsi kee baraarri kee nu wajjin haa ta'u. Amen. Waan gochuun nuuf ta'u nutti himi yaa Waaqayyo. Ati silaa nun dhossitu. Waan an godhu ijoollee koo hin dhossu jette. Nu ijoollee keeti Gooftaa. Yaada kee baruu barbaanna. Fedha kee baruu barbaanna. Jaalala kee raawwachuu barbaanna yaa Gooftaa. Biyya lafaa isa hamaa, biyya lafaa isa dukkanaa kana keessatti ifa ibsaa taanee jiraachuu barbaanna. Yaa Waaqayyo Gooftaa sin kadhadha. Maqaa kee maqaa Yesuus Kiristoosiin kallattii nuu laadhu. Yeroo baay'ee Waaqayyo kallattiin nurkaa bada. Kallattii tajaajilaa, kallattii amantii, kallattii gaa'ilaa, kallattii jiruuf jireenyaa wal'aallee burjaa jofnaa, joorree jawwarraa, yaa Gooftaa mukarraa cabee taanee okkolaa jiraanna, boo'aa jiraanna. Yaa Waaqayyo si kadhanna, edda si kadhachuudhaaf yeroo akkasii qabaanne, edda si kadhachuudhaaf maaddii akkasii nuu laatte, edda si kadhachuudhaaf yaa Gooftaa yeroo akkasii nuu laatte lafa jirru jiraanne yoo konkolaataa keenya keessa ta'e, yoo mana keenya keessa ta'e, yoo iddoo aarsaarra ta'e, yoo waajjira keenya lafa hojii keenyaa ta'e, ati iddoo hundumaa jirta nu dhageessa, nu argita. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin si kadhannaa nuuf kadhatami. Waa'ee isa kanaaf Waaqayyoon kadhanne, Waaqayyo nuuf kadhatame jedha sagaleen kee. Nuyi fayyaa keenyaaf si kadhanna, nagaa keenyaaf si kadhanna, biyya keenyaaf si kadhanna, saba keenyaaf si kadhanna, uumamaaf si kadhanna, biqilaa lafaaf si kadhanna, biqilaa namaaf si kadhanna, margaa namaaf si kadhanna, margaa lafaaf si kadhanna. Kadhadhaa isiniif kennamaa jettee namni si kadhatu hin fudhata. Yaa Waaqayyo fedha garaasaa fudhata. Hawwa garaasaa hin laattaa ati. Hawwa garaasaa isaaf kenniteetta. Waa inni sitti matee ciisan dhowwanne jedha. Nun dhowwattu ati yaa Waaqayyo. Abbaa hamaa miti ati nuufi. Abbaa gajira gara jabeessa miti ati nuufi. Abbaa biddeenii miti ati nuufi. Abbaa nu dhalcheedha. Karaa ilma kee Yesuus Kiristoos. Abbaa nu dhalcheedha ati. Maqaa Gooftaa Yesuusiin galgala kana garaa nuu laafi. Garaa nuu laafi yaa Waaqayyo, garaa nuu laafi. Nuu ooyi. Nuu ooyi mee nuu ooyi yaa Waaqayyo. Garaa nuu laafi. Waan nurkaaf garaa nuu laafi. Waan nurkaa dadhabeef, waan nurkatti du'eef garaa nuu laafi. Maqaa Gooftaa Yesuusiin yoo ati nuun ooyitu ta'e, garaa nuun laaftu ta'e, hin dadhabnaam abbaa, hin kukkufnaam. Hin kukkufu jette miti. Nyaata hin qaban taanaan hin kukkufu jette. Siin hin qabnu taanaan hin kukkufna. Biyya lafaa keetti kukkufna. Yaa Waaqayyo Gooftaa hin kukkufna. Hafuuratti kukkufna, foonitti kukkufna. Yoo ati garuu nu gargaarte hin jabaanna. Jabina Kiristoosiin anaaf kennuun geelaarra utaaladha. Yoo ati nu jabeessite geelaarra utaalla, rakkinarra utaalla, du'arra utaalla, siyaasarra utaalla, oduu baraarra utaalla. Sabii lafaa goota jedheettiin adhaturra utaalla. Darbinee argamna, balaliinee argamna. Hooccoo baafna, hin balaliina. Warri Waaqayyoon abdiidhaan eeggatan humni isaanii naareffama. Deemu hin dadhabani, hin fiigu hin mudukani. Akka joo biraa balali'u jedha. Yaa Hafuura Qulqullu galgala kana hottu humna balali'u nuu laadhu ati. Hottu humna gaarraa duuna ila gandala. Ola la ganina nama shoda da la baria diala la gandolo lo bo baba ya baba shi atiabo. E bala ganina nama tanda ya tuna nama kot. Kotta Hafuura Qulqullu kot. Samii nurratti bani, samii eebba qabu, samii nagaa qabu, samii boqonnaaf gammachuu qabu nurratti bani. Haqaana udiinni keenya, haqaana warqeamaan asassaabatu danna keenya irraa beeshaa isaa maqaa Gooftaa Yesuusiin fuulaa nurratti bani. Yeroo xinnoo qabnu kana fedha kee nutti himi. Haala jirru keessaa nu baasi. Ofii keenya keessaa nu baasi. Yeroo baay'ee amanuu dadhabne of keessa teenya. Ofii keessa keenya guutee teenya. Uftee nu dhabda. Akka itti nutti darbitu wal dhaalta. Gooftaa Yesuus foon keenya sirraa nun dhowwin, nurraa sin dhowwin. Dadhabbiin keenya harka keen ittisin. Jal'inni keenya harka keen ittisin. Yakki keenya harka keen ittisin. Eebba fiddee bokkaa fiddee haalaadoo. Moo'icha fiddee balbala manamaa fiddee maqaa Kiristoosiin of harkaan hin dhabin. Galgala kana yaa Waaqayyo nu eebbisi. Mee nu eebbisi. Mee nu eebbisi galgala kana eebba addaa nu eebbisi. Eebba haaraa nu eebbisi.
Me waan nu argine hin beekne nu eebbisi. Waan nu jiraanne hin beekne nu eebbisi. Me waan qabanne hin beekne nu eebbisi. Me waan dubbanne hin beekne nu eebbisi. Me har'a galgala harka gara kee tol ka'e kana humnaan qabi. Anaan jedhu. Adi jabinaan qabi. Gargaarsaan qabi. Dhiira ta'u dubara beekaa ta'u wallaalaa. Saawudiyaa jiraatu Amerikaa, Eeshiyaa jiraatu Afrikaa. Gabaa qayyoo akka koo Naayiroobiyaa jiraatu Oromiyaa. Maqaa gooftaa Yesuusin Finfinnee jiraatu Jimmaan. Ilubbaa Boriina jiraatu Boorana. Maqaa Kiristoos Yesuusin saba kana qabaa jaalalaa, qabaa gargaarsaa, qabaa araaraa qabi ati jalaa waan. Jalaa waan. Yesuus nu jalaa waan roola alaa diyaanaa jalaa waan nu ifi. Laamee Yesuus nu yeroo si arginu quufnaaf. Yeroo isin arginu quufna. Hin boqonna. Argamuun kee quufanuufi. Mul'achuun kee quufanuufi. Yaa gooftaa quufi keenya biddeen nyaachuu duwwaa miti. Quufi keenya wayyaa bitachuu duwwaa miti. Biyya ormaa biyya hambaa jiraachuu duwwaa miti. Abbaa taayitaa ta'uu duwwaa miti Waaqayyo. Sin kadhadhaa. Fuula kee isaa yemmuu arginu, araara kee yemmuu arginu, hin quufna, hin boqonna. Dirra keenya gammada, lafee keenya gammada. Keessa keenya gammada, lubbuu keenya gammada. Maqaa Kiristoosiin dheebuu nu baasi. Dhufne kunoo fuula kee galgalaan, dhufne kunoo yeroo kana. Boroomni birqaa isaanii akka yaadu yaa Waaqayyo. Lubbuun koo si yaada. Lubbuun koo gara Waaqayyoon isa jiraataatti dheebotte. Yooman arga, yooman ga'a fuula Waaqa koo jette jedha. Ya lubbuu koo maaliif gaddita, maaliif dhiphatta? Waaqayyoon eeggadhu. Fayyina fuula isaaf lammuu sanan galateeffadhaa jedha. Kunoo dhufne ka warri dheebonne, warri mootummaa kee dheebonne, warri harka kee dheebonne, warri dibata dheebonne, warri mul'ata dheebonne, warri balbala banamaa dheebonne, warri jiruuf jireenya dheebonne, warri ibboo qabnu, warri gaaffii qabnu. Dhufne kunoo. Dhiyaanne maaddii keetti, dhiyaanne qe'ee keetti, dhiyaanne fuula keetti. Maqaa gooftaa Yesuusiin nu biran darbin. Tuqi biran darbin. Garbittii kana tuqi. Tuqi garbicha kana tuqamu haaraa tuqi. Raalaa baabaa. Tuqi maqaa Yesuusiin ibiddaan tuqi humnaan tuqi. Hafuura qulqulluun tuqi adda isaa arraba isaa harka isaa jireenya isaa tuqi. Maqaa Yesuusiin gargara kana. Raadooda galgala tuqamuu, galgala ibiddaa, galgala hiikamaa, galgala boqonnaa, galgala yaa Waaqayyo birmadummaa, yeroo birmadummaa haa ta'u. Maqaa Kiristoosiin birmaduu ba'anii. Harkaa birmaduu ba'anii, dipireeshinii harkaa birmaduu ba'anii, yaadduu harkaa birmaduu ba'anii, sodaa harkaa birmaduu ba'anii, abaa biyya lafaa harkaa, hafuura jal'inaa harkaa birmaduu ba'anii, abaarsa zarii harkaa ba'anii, humna dukkanaa harkaa ba'anii, humna seexanaa harkaa ba'anii, hafuura wallaalchisa ba'anii maqaa Yesuus Kiristoosiin. Maqaa Yesuus Kiristoosiin አዘገይ መንፈስ ከልካይ መንፈስ በረከትን የሚያዘገይ ጸጋን የሚያዘገይ ክዳንን የሚያዘገይ አዘገይ መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የቀለጠ ይሁን። አሜን። ሰላምን የሚከለክል ጌታ ሆይ ካንተ ጋር እንዳንሆን እንዳንቆም የሚከለክል ከልካይ መንፈስ የጸጋ ከልካይ የኢድገት ከልካይ የሰላም ከልካይ የአንድነት ከልካይ የቅድስና ከልካይ በጌታ በኢየሱስም አናቱ ይወጋ። አሜን። አርሙታም በቃ ኢየሱስም ኤበኬ ከንቱርሴ ገመቹኬ ከንቱርሴ ጭቼ ከንቀቤ ጭቼኑ መንመኬ ከንቀቤ ጭቼኑ መቃኬ ከንቀቤ ጭቼኑ መጋይለ ከ ከንቀቤ ጭቼኑ መልቡ ከ ከንቀቤ ጭቼኑ መፎን ከ ከንቀቤ ጭቼኑ መከሌ ከ ከንቀቤ ጭቼኑ አመንቲ ከ ከንቀቤ አከትን ተርቢኔ አከትን ካኔ ከንሲጎዴ አቹመ ከንሲጎዴ ሰንሰለተ ሳን ከንሲነተ ያደ ሳን ከንሲነተ ሲገለደን ስራ ጭራ ሃዶኮ harka keerra haciramu miilla keerra haciramu lubbuu keerra haciramu hafuura keerra haciramu gaa'ila keerra haciramu amantii keerra haciramu du'aarsaa keerra haciramu simboo keerra haciramu haciramu sirraa. Ameen. Akkati gaa'ilan godhanne argadheeroo jettu kan sirraa rukutu abadheeroo jettu kan sirkaa ba'a. Maqaa Yesuus Kiristoosiin akkati manan godhanne akkati dhalan godhanne gadameessa kee kan qabe ormaata kee kan qabe akkati mana keetti hin gammanneef jireenya keetti hin gammanneef miindaa keetti hin gammanneef waan argattu xinnoo keetti hin gammanneef kan hundumaa cimsee si qabe har'a galgala qaat
harka keerraa bara keerraa karaa keerraa jedhee kana ta'e haa ta'u. Maqaa Yesuusiin hirgaf. Harca boottiirraa sagantaa kana qindeessurraa warra hirmaatanirraa maqaa Yesuus Kiristoosiin ergaa hamaan humni hamaan hafuurri sana naanna'u amantii kee lolu jireenya kee lolu biyyatti jiraattu kee kan si lolu namatti wajjin jiraattu irraa kan si lolu qe'ee sana keessaa kan si lolu hafuurri biyya sana keessaa si lolu amantii kee lolu gammachuu kee lolu jawwee fakkaatee bofa fakkaatee bineensa fakkaatee nam tolcheen humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin utuunni si baqatu argi maqaa Yesuusiin. Amen. Gombifamee dhaabatu argi maqaa Yesuusiin. Amen. Ilaa ameen jedhi dibanni sirra jiru hafuura dukkanaa haa galagalchu. Amen. Dibanni sirra jiru hafuura bineensichaa haa galagalchu. Amen. Galagalchu maqaa Yesuusiin inni si wajjin jiru hin caala. Amen. Galagalchu hafuura timaara hafuura moomoo hafuura cinqolaa hafuura Ezaabeliin hafuura Fari'ooniin hafuura Xoobbiyaaf Sanbalaxiin maqaa Yesuus Kiristoosiin sirraa haa galagalchu. Amen. Galagalchu fuula keetii haa galagalee argi. Galagalee argi. Galagalee argi. Bineensichi du'ee argi. Du'ee. Inni gola kee jiru inni saaqii kee jiru. Damma nyaatu inni dhadhaa nyaatu. Inni dhiiga dhugu inni foon dhugu inni dhiiga re'ee dhugu dhiiga daakuu dhiiga ola deemaa dhugu maqaa Yesuusiin callee dira inni taa'u ilaa maqaa Yesuusiin goofareensaa kan filamu bineensi hamaan biyyatti jirtu kee kan duudhu haa ta'u. Amen. Maadaanii irra taa'ee kan si sodaachisu abbaa manaa irra taa'ee kan ilma isaanii irra taa'ee kan si sodaachisu lubbuu keef kan sodaatu foon keef kan sodaatu hafuura keef kan sodaatu. Jiraachuu keef kan sodaattu har'a maqaa Yesuusiin siin kadhadha inni si gargaaru irree Waaqayyoo si wajjin dhaabatu. Amen. Maqaa Yesuusiin dadhaban. Amen. Xinnoonatti dubbattu maqaa Yesuusiin xinnoonatti kadhattu maqaa Yesuusiin biyya sana haa qulleessu. Amen. Tokkichi maqaa Yesuus arraba kee irraa biyya sana haa qulleessu. Amen. Amen. Nagaan siif haa ta'u waraarri siif haa ta'u. Amen. Amen. Guutami ayyaanaan guutami nagaadhaan guutami sagaleen guutami jireenyaan. Amen. Amen. Maaraa laabaa diyaala qofa. Galgalli kun galgala 50ffaa isiniif haa ta'u. Amen. Amen. Galgala naqataa haaraa. Yeroo naqataa haaraa. Amen. Amen. Yeroo mul'ataa haaraa ilaa dibame. Amen. Amen. Dibame humnaan. Amen. Amen. Waan sirkaa fudhatame adeebi boojuun kee. Amen. Afaan naaraa kee illee siif adeebi'u. Amen. Faarfannaan kee siif adeebi'u. Amen. Amen. Maqaan humni kadhannaa kee siif adeebi'u. Amen. Galgala siif raalaa doona ila ganda dadadabash. Anas hin jira kachi jirta. Waaqayyo karaa kees jira karaa koos jira. Waaqayyo biyya kees jira biyya koos jira. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin yaadatamuu yaadatamaa. Amen. Amen. Humnaan yaadatamaa jiru. Amen. Bokkaa fura qulqulluun yaadatamaa. Amen. Bokkaa nagaa sanaan yaadatamaa. Amen. Abee kunoo ibiddaan harka kee. Amen. Abee kunoo ibiddaan mana kee. Haguutan ergamoonni. Wanti haaraan tokko mana kee keessaa dhaga'amu. Wanti ergamootaa faana ergamootaa baalaalaa baabaa duudhaa baadhaa dhiyaatu. Deendana laguunana dandoo shee babababadoo Yesuus. Jaalalli kee haa ta'u. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkas jedhe. Waanuma namoonni akkasiniif godhaniif jaallattan isinis akkasuma isaaniif godhaa. Kutaan kun macaafa qulqulluu keenya keessatti Maatiyos boqonnaan 7:12 seera Waaqayyoo isa warqee jedhama. Golden rule jedhama. Seera Waaqayyoo isa warqee. Jechi tokko jira jechi namoonni Waaqayyoo jedhani. Waan ofii keetii hin jaallanne akka namni sii godhu hin jaallanne nama biraaf hin godhin jedha. Wayyaa moofaa hin jaallatta yoo ta'e akka namni isinii kennu wayyaa moofaa namaan kenninaa jechuudha. Waan yeroon irratti darbe expired ta'e ofii keessanii akka namni isinii laatu yoo hin jaallattan ta'e waan expired ta'e isinis namaan laatinaa. Golden ruling akkas jedha seerri Waaqayyoo warqeen kun. Whatever
You wish that others would do you do so to them. Waan namoonni akkasii godhan barbaaddu godhiidha. Waan namni akkasii godhu barbaaddu dheebottu godhiidha. Yoo namni akka nagaa isin gaafatu barbaaddan nama nagaa gaafadha. Yoo namni akka isin eebbisu barbaaddan nama eebbisa. Yoo namni akka ka'ee isin teessisu barbaaddan nama ka'a teessisa. Yoo nama akka isin kabaju barbaaddan nama kabaja. Yoo nama akka isin simatu barbaaddan nama simadha. Garaa Kiristoos qaba ture sana qabaadhaa jechuudha inshoor. Jaarraa 18ffaa keessatti Maatiyos boqonnaan 7 lakkoofsi 12 kun seera Waaqayyoo isa warqee jedhamee waamama. Maaliif warra Roomaas ta'e beektonni warra Ayihudootaa akkas jedhu. Akkas jedhu. Kana Waaqayyootu laate irratti walii galu. Waan raajonniif abbootiin seeraa irratti walii galan. Warri fagoof dhiyoo irratti walii galan jechuudha. Kuni komiin qabu. Waan mormii kaasu miti. Nama jaalladhu jechuun, namaaf gaarii godhi jechuun waanuma komii kaasu miti. Engadda utuun biyya Itoophiyaati kan inni kadhannaa irra turraan waa haasofne. Mucaa tokkoon mee maal irratti sii kadhadhu jedhe namni Waaqayyo tokko maal ta'uu barbaadda jennaan bara koo keetti Waaqayyo sooromuun barbaada. Sooromee immoo rakkataa gargaaruun barbaada. Hiyyeessa gargaaruun barbaada jedhe. Hiyyeessa gargaaru. Rakkataa gargaaru. Akka koo kan hin uffanne, akka koo kan hin baranne, akka koo kan hin jiraanne, kophee gaarii akka koo kan hin kaawwanne, shemizii akka kooti kan hin uffanne. Amma nuyi kee dabarree waama fedhe yoo ta'e shemiziin nurra jiru inni kaan Taayilaandii fa'i. Kophee isin manaa qabdan Taayilaandii fa'i yookaan biraandii. Inni kaan immoo salbaajji moofaa hodhee uffata. Biyya lafaa akkas fakkaata. Warra goodaa jiru sana ol kaasuun barbaada. Warra gataman sana akka gooftaa Yesuus Kiristoos laga Samaariyaa dhaqee dubartii moofa rakkinaa uffata. Dubartii bara shanduma okkotee baatu. Laga teessu waanjoo baatu. Muddama baattu, yaaddoo baatu. Sodaa baattu, abdii kutannaa baatu. Abbaan manaa ishee danuu ta'e. Tokko duwwaa miti lama. Sadii duwwaa miti. Abbaa manaa 5 ol kan qabu. Ja'affaallee heerumuudhaaf yaalaa kan jirtu mannaagaa kan jirtu. Naqa takka hin mannaaqne iddoo tokkotti nuun ta'u, iddoo tokkotti nuun ta'u, iddoo tokkotti nuun ta'u, iddoo tokkotti nuun ta'u. Ennaa Yesuus dhaqeerraa lafa kaa'itu ol ishee baase magaalaa. Yesuus magaalaatti ol nama baasa. Yesuus iddoo olaanaatti ol nama baasa. Isa caalutti. Ilaa utuun dubbadhu waan Waaqayyo arraba gurra fidenis ni jedha. Waaqayyo isa caalutti ol isin haa baasu. Ameen. Waaqayyo jedhame yaa Waaqayyo jedha. Yaa Waaqayyo. Isa caalutti ol na baase jedhame. Jireenya isa caalu, haasaa isa caalu, dhugumsa isa caalu. Isa caalu. Yemmi bartu. Maqaa Yesuusin olicha. Machi ilaa waa hubadhaaf yeroo tokko. Kiristiinaamti mataan isaanii ol ba'uudha kiristiyaanummaan. Haala keessaa ol ba'u, Gibxi keessaa ol ba'u, qabaa fari'oon keessaa ol ba'u, yaaddoo jireenyaa keessaa ol ba'u, abdii kutannaa keessaa ol ba'u. Kanaaf Qolaasaayis boqonnaa 3 irratti maalidha? Egaa Kiristoosii wajjin du'aa erga kaafamtanii waan hundumaa iddoo Kiristoos taa'ee jiru mirga Waaqayyo abbaatti barbaada. Duutaniittu jireenyi keessan Kiristoosii wajjin Waaqayyo keessa dhokateera. Inni yommuu mul'atu akkasaa akka taanu beeknaa. Haleluuyaa. Ameen. Yaaddanii beektummaa akka Kiristoosan taa'ettanii akkasaa akka taanu. Isa inni dhugun isa du'a mo'e, isa biyya lafaa mo'e, isa dukkana mo'e, isa abaarsa mo'e, arfiisii oliin isa mo'e, leenca golgootaa. Haleluuyaa. Isa du'a gararraa ta'e. Isa humna du'aa ka'uu qabu, the power of resurrection. Akkasaa akka taanu beekna jedha. Kanaatiifi Maatiyos boqonnaan 5 lakkoofsi 17 fi xumura fakkaata boqonnaanii 7 lakkoofsi 12 kun. Maaliif kutaan kun isa waa isinitti himee caalaatti isin deebisa. Maaliif kutaan kun seera Waaqayyoo isa warqee jedhame. Sababiin isaa seera Yesuus barsiise keessaa, dubbii Yesuus dubbate keessaa, barumsa Yesuus laate keessaa baay'ee barbaachisaa waan ta'eef baay'ee barbaachisaan isa kan. Abboommi isaa nama akka ofii keetti jaalladhu jedhu sana wajjin walitti dhufa. Abboommiin kakuu haaraa keessatti
Abboommii lama jira two great commandment jennu. Ni tokkumaa inni Waaqayyoon gooftaa kee garaa kee guutuu, humna kee guutuu, jireenya kee guutuu jaalladhuudha. Waaqayyoon irraa hambisaan jaallatina. Waaqayyoon irraa hambisaa irru gochaan jaallatina. Garaa keessan guutuu, yaada keessan guutuu, humna keessan guutuu Waaqayyoo keessaniif hojjedha. Waaqayyoo keen jaalladha. Waaqayyoo keessaniif aarsaa ta'a. Ameen. Amen. Amantiin kun meela naqa takka dhaggeeffadha. Kiristinaa baaxaa qoyenyaa አይደለም ወገኖቼ. Kiristiyaanummaan yoon achi dhabe na eegi miti. Yoo Naayiroobiidha ta'uu didee Ugaandaa dhaqeen ilaalladha. Yoo Ugaandaa ta'uu didee Naayijeeriyaan naqa, Saawuz Afrikaan naqa. Yoo Itoophiyaadha ta'uu didee Saawudiin naqaa miti. No. Lafa nuyi jirru Kiristoos jira. Amen. Lafati jirtu Kiristoos jira. Wherever we are there is open ever rewarded Matthew Henry. Karaa nuti jiru eessa jiraadha la? Ishee kana please qabadha. Eessuma jiraadha. Karaa isin jirtan Waaqayyo jira. Anata addana oofisa kee taa'ee mana cufadhee sirriitti isin argu oriijinaalii keeyanii kaameeraa keessan isin ilaalaa dubbadha malee Yesuus namummaa keessa guutuu argaa jira. Jireenya keessa sirrii sana argaa jira. Amen. Amma si baadhachaa jiran harki isaanaanis siinis baachaa jira. Amen. La haleluuyaa raalaa gaduuna nama ji'a. Nama akka ofii keetitti jaalladhu. Amen. Inni lammaffaan nama jedha. Barumsa macaafa qulqulluu yeroo barannu koorsiin spirituality koorsii jedhamu tokko jira. Maal jedha teoloojiin achirratti Waaqayyoon hin jaallattaa hoo jedha. Ibsi jedha. Waaqayyoon hin jaallattaa jedha. Baay'ee barreessu namooti. Garuu deemiinsa gabaabaadha. Eeyyee maaliif akka bifa isaatti na uume Waaqayyo. Ameen. Amen. Ati akka nama bifa Waaqayyootti nama uumamteedha. Amen. Yaada isaatiin, akeeka isaatiin, hafuura jiraataa kan isaa sitti baafate. Amma ati hafuurri si kee jiru hafuuruma Waaqayyootti amani kana. Amen. Hafuuruma Waaqayyoo si kee jira kana amani. Waaquma si uume. Haleluuyaa. Hafuura isaa isa si keessa jiru jedhee Waaqayyo si barbaachan dhufaa. Lafa ofii isaatiin barbaada Waaqayyo. Addaamiin naqee barbaade eessa jirta jedhee. Hin barbaada Waaqayyo nama lafa inni jirutti. Akka ofii keetti jaalladhu jedha. Waaqayyo jaalala keenya barbaada. Ameen. Waaqayyo jaalala kee barbaada. Akkasiin jedhu Waaqayyo akkati na jaallattu barbaada. Amanadhu. Abdadhu garuu jaalladhu. Maal qabda laata? Maal argina Waaqayyo si keessa? Dhiirummaa kee caalchifattaa laa? Dubartummaa kee caalchifattaa laa? Utuun beekin wallaalummaa kee caalee sitti argamaa laa? Waan ati ofirratti hin beekne Waaqoo sirratti argina irratti argaa laa? Waaqayyo jaalala keenya barbaada. Jaalalli nuti waliif qabnu immoo akkanii Waaqayyoon jaallannu argisiisa. Jaalalli nuti waliif qabnu, oo'a nuti waliif qabnu, akka nuti Waaqayyoon jaallannu argisiisa. Maatewos boqonnaan 7:12 attamitti obboloota keenya akka jaallannu nu barsiisa. Mee iddoo kana isinii dubbisu Galaatiyaa boqonnaa 5. Galaatiyaa boqonnaa 5 yoo ariifattan ta'e. Galaatiyaa boqonnaa 5 irraa sagalee akkas jedhu argina. 13 amma 15 akkas jedha. Obboloota jaalalaan waliif ergamaa malee birmadummaan keessan yaada fooniitiif karaa hin kennin. Guutummaan seeraa dubbii tokkichaa isa nama akka ofii keetiitti jaalladhu jedhuun hin xumurama. Isin garuu yoo wal cicciniintan yoo wal nyaattanis akka wal hin fidnetti eeggadhaa. Wal hin fixinaa'e. Naqa takka takka wal fidhachuudhaaf wal fixuun jira. Wal fixi biyya lafaa wal nyaachaa jirtila. Amma Israa'eliif Filisxeen wal nyaachaa jiru Gaazaa. Ilaa maddanaa sodaachisaa jiru wal nyaata. Wal nyaata. Namatu rasaasaa wal nyaataa, lagaa wal nyaataa, afaaniin wal nyaataa, wal waadaa, wal gubaa, abidda walitti dhukaasaa, fooqii walitti jijjissaa, konkolaataa wal harkatti gubaa, karaa wal dhoowwataa, amantii keessaa wal baasaa,
kadhannaa kee wal baasaa wal ajjeesa. Namni mana ajjeesaam Waaqayyo nama sana ajjeesu isin hin laatin. Ameen. Yaan hin dhageessui. Eeyyee. Hin dhageessan fakkaatan baddan isin. Yoona yaada keessan lallabuutti ka'e laataa. Hin dhagahama. Jedhaa kame yaa Waaqayyo jedhaa. Yaa Waaqayyo. Nama akkasii sanaatti lallaatiin jedhaa. Nama akkasii kanaatti Nama sin ajjeesutti isin hin laatin. Ameen. Anuma kaleessa biyya Naayiroobii Keeniyaa kana kanan dhufe kaleessa waaree booda akkuma dhufeen garuu I heard sad news. Oduu gaddisiisan dhagaye. Oduu gaddisiisa. Maa inni abbaa manaatu jaalallee isaa ajjeesee bade jedhan akkuma das dhufuun ajjeesi haadha manaasaa ajjeese. Ishee nama reeffi ishee intinii jira poolis xaabaa jira iddoo ta'e jira hospitaala ta'e inni hin bade. Abbaa manaati garuu ajjeese. Nama ajjeesaam abbaa manaa hamaan. Kaadhimaa hamaan nama ajjeesaam. Waraanee nama ajjeesa. Kanaaf yoo wal cicciniintan iyyuu akka waliif inni of eeggadhaa jedha. Of eeggadhaa. Dhibaa akkoo jedhu warri beenci. Of eeggadhaa. Wal jaalladhaa malee waliin nyaatinaa. Wal jaalladhaa malee waliin dabarsanii waliin laatinaa jedha. Nama akka ofii keetiitti jaalladhu. Akka nuti nama jaalladhu kan godhu immoo humna hafuura qulqulluuti. Waaqayyo hafuura isaa isiniif laatu. Akka jedha Roomaa boqonnaa 5 lakkoofsa 5 irratti hafuurri qulqulluun keessa keenyatti dhangala'e jedha. Abdiin nu yeellaasin. Abdiin nu qaanessin keenyatti dhangala'e. Hin coccobe miti. Nanti bakun. Hin dhangala'e jedha. Jechi sun na dinqadha. Hin dhangala'e bakka hin dhangala'e. Yaaddanii beektu hin dhangala'e roolaa gaji'a. Hafuura qulqulluu dhangala'e. Hafuura nagaa. Hafuura jaalalaa. Hafuura fayyinaa. Hafuura hiikabaa. Hafuura boqonnaa. Hafuura gammachuu. Hafuura kadhataa. Hafuura jaalalaa. Hin dhangala'e jedha. Duumessa sochoosee samii baqaqsee hin dhangala'e keessa keenyatti. Keessa keenyatti. Baga gammadde namni kun si keessatti dhangala'e. Hafuura qulqulluun kun hin jirre immoo namoonni nagaa hin qaban, jaalala hin qaban. Wal cicciniinu, wal komatu, wal ammeessu. Seerri Waaqayyoo inni warqeen kun garuu hariiroo nuti walii keenya wajjin qabnu maal akka ta'u nu barsiisa, nutti dubbata. Walii keenya wajjin. Warri Silo'aam pirogiraamii kun hariiroon keessan akkam? Jaalalli keessan akkam? Waliin kadhattanii deebitanii immoo walamattu maqaa waliin balleessitu waliin tuffattu yoo sarara galgala fayyaa. Waaqayyotu walakkaa. Galgalli kun galgala dhandhaqabaa nuuf haa ta'u. Yoo akkas ta'e seerri Waaqayyoo inni warqeen kun garuu kana nutti magaa maal akka ta'u utuu namni hundumtuu seera Waaqayyoo isa warqee kana raawwate Maatiyos 7:12 sirriitti jiraate ceephoon hin jiru, qoccolloon hin jiru, finciluun hin jiru, wal dhabdeen hin jiru, walii kun daayivoorsi hin jiru. Har'a nami walii hiika, gaa'ilaan walii hiika, obboleessa hiika, tajaajilaan tajaajilaa isa dheengadda tajaajila taajilu. Luba hiika, biyya hiika, daayivoorsi wal godhu, wal gadhiisu. Wal dhiibuutu jira jechuudha. Mana poolisii wal dhaabuutu jira poolisii ofiis. Kanaatiif utuu kana hubanne utuu kun nuu galee guddinni keenya dhaabatu eebbi keenya dhaabatu maaliif namni seera Waaqayyoo isa warqee kanaaf hin abboomamu yoo jettani waan lama jedhama caali sababii cubbuutiif jedha. Siin lammaffaan namni ofittummaa isaatiif jedha. Ofii isaa jaallata. Amma nama meeqatu amma lafa teessan kana ammatu boolli warqee dho'e, diyaamentiin dho'e, meerkoriin dho'e nama 20 hima. Nama 30 hima mana koo kee warqee dho'e jedhe. Mana koo keessaa doolaarii guute jedhe nama meeqatu. Dhossee qonxorata malee. Dhossee. Anamma yeroon biyya kana dhufuma kaleessa baay'ee bu'aan dhufeen. Maaliifi yeroo kana wangeelaa fi achi waan hin deemu miti. Waggaa 35 yoo lallabee qeettan ijoollee koo guddifadhee waldaan iddoo nu alaattee luba ta'ee geggeessaa ta'e malee hojjedha. Garuu sababa wanti innoo ishee dubbii Waaqayyoo arraba kootti fayyadamee dubbatuuf ofitti nan buttu. Achi ofitti nan buttu. Isa miindaa isaan dandeessan jedhu. Ani immoo miindaa isa argee hin beeku. Miindaa macimaa argee hin beeku.
min dal nyaadhem beekon bara koonduma tolan taajila adne maalin jedha waaqayyoon ingawi barri bara ingawi barri ammu adu kana keet ammu akka itti natti dubbatte kan nafi tundi dun jedhan utuu seerri waaqayyo kun nu gale walluga barcuma waliin dhowwannu du'aarsa waliin dhowwannu duri ani nan yaadadha yeroo gooftaatti kaanii dhumne kootii caalaan uffatu kuni kootiin kuni kiisii qabamanii kootiin kee qabamanii jedhe kiisii baay'ee qaba. Ana jalaa itti Sagalee qocufameera. kiisiin qabu kootiin kee Baay'ee qaba malee maa. amman beekaa waan isa kee jiru beekaa isa sana keessa birrii meeqa akka jiru mobaayiliin akka jiru maal akka jiru beekon dur kootii kee kana fanniftee deemta caala nama tokko dhufeeti kootii kee kana uffatee deema heera qee kootiin koo itti dhuftee obboleettii kennu yookaan nama tokkoon tajaajila dhaqee jiru attamitti tashoomeetu fudhatee tajaajila dhaqe maa fuuteen jedhu kootii koo keessa waan jiru beektaa sitti nagaafatteettaa itti na jalaa buuteen jedhu wayyaan koo kootiin koo tajaajila dhaqe jedhu wayyaan koo tajaajila dhaqe kootiin koo tajaajila dhaqe dibata fidee dhufe jedhu anis waan ankee ankooti hambartootaa kan bartootaati har'a garuu nuyi qofa macaaqoo qabna mobaayilii koo eerfoonii koo kiispoo koo maaloo koo taanee koo jalatti hafne yeroo ofitti galle of keessaan si baasa jedha waaqayyo. Ameen. Ankoon si godhadha waaqayyo. Ameen. Waaqayyo taateen almoo nyaata. Waaqayyo nyaata na godhe jedhe Yoosef. Nyaata addunyaa nyaata biyya lafaa. Kanaaf selfishness har'aa addunyaa irratti raafama gurguddaa kan fidaa jiru ofittummaadha. Ofittummaadha. Of jaallachuu. Jireenya kiristiyaanummaa kan jiraannu garuu kan jalqabu ofittummaan keenya yommuu du'u of keessaa yommuu baanu annasa cubbuu hojjetuuf yommuu du'u kiristoosiif yommuu jiraannu cuuphaa keenyaan qalbii jirrachuu keenyaan sagalee waaqayyo dhaga'uu keenyaan 24 lallabamtanii hin kaatan taanaa yoomiyyuu hin kaatan sagalee waaqayyo gorana qotachuu dubbannaan butee lafaa si kaasa powerfulidha sagalee waaqayyo humna hojjetu of keessaa qaba si hojjeta na hojjeta qabeenu kaasa harka qaba humna qaba dandeettii qaba jireenya kiristiyaanummaa kan jiraannu yoo akkas ta'edha. Egaa obboloota koo yoo seera waaqayyoo isa warqee kana hojiirra oolchine maaltu ta'a meessa kan dhandhiisayyuudha. Eebbaaf jireenya hin darbinetu ta'a. Maqaa Yesuusiin eebbi hin darbine jireenyi mana keessa itti argamu. Ameen jedhame. Ameen. Eebbaaf jireenya hin darbine. Ilaa jedhaa. Macaafa faarfannaa 133 irratti ilaa obboloonni waliin jiraachuun attam gaariidha jedha. Attam namatti tola jedha. Achi eebba jira jedha. Dibata jira jedha. Mataarraa areedatti gad dhangala'aa jedha. Safuu jalatti, argama waaqayyoo jalatti, mootummaa waaqayyoo jalatti, kakuu dubbii waaqayyoo jalatti yoo obboloonni gad of deebisan fuula isaa dura taa'an waaqayyo gooftaan maccaa ulaa eebbaa irratti bana, ulaa jireenyaa irratti bana, ulaa kakuu irratti bana, ulaa nagaa irratti bana. Maqaa Yesuusiin kun isiniif haa ta'u. Ameen. Yoo nuyi seera waaqayyoo isa warqee kana hojiirra oolchine maaltu ta'a? Wal oolfachuutu ta'a. Atis na oolfatta anis sin oolfadha. Akka Arooniin Musee harka wal qabnee lafaa wal kaanu hiyyuma jalaa, dhukkuba jalaa, yaaddoo jalaa, gadadoo jalaa, oduu jalaa, siyaasa jalaa waan midhaan hin qabne habaqii keessaa wal kaabe. Waaqayyo habaqii kee nama kaasa beektu. Iddoon taanedha nama kaasa waaqayyo beektu. Amma teessana fidee iddoon koo kana miti faarfataan. Maal kootu sitti tole anoo nama gadiiti jedhe. Anoo yaanne gaaratti. DHBC wiikin akkeedha. Once upon a time I had been on the bondage of sin jedhe. Gabrummaa cubbuurra taa'een gulliitiirra taa'een cubbuu daldale dhufee achii na kaase jedhe. Fidee qulqulloota gidduu na kaa'e jedhe. Inni qulqulloota gidduu si kaa'e. Wangeela isaa jala si kaa'e. Mootummaa isaa jala si kaa'e. Araara isaa jala si kaa'e. Argama isaa jala si kaa'e. Si oolfachuudhaafi. Bara hamaa si oolfata. Nama hamaa si oolfata. Du'a bara baraa si oolfata. Si waliin si oolfata. Haleluuyaa. Wal oolfachuutu ta'a.
Yoo seera waaqa osoo warqee kana jiraanne maaltu ta'a? Hidhamuu ooluutu ta'a. Cubbuun hidhamuu, biyya lafaan hidhamuu, seexanaan hidhamuu jala baraaramna. Har'a seexanni nu hidhee kan jiru, cubbuun nu hidhee kan jiru, foonni nu hidhee kan jiru, amalli biyya lafaa waaqa tolfamaa nu hidhee kan jiru. Sagaleen kun maqaa Yesuusiin billaadhaan nurraa haa ciru. Sagaleen Waaqayyoo billaadha humna hojjetu of keessaa qaba. Hin cira sansalata du'a, hin cira sansalata cubbuu, hin sira maqaa Yesuusiin fuunca rakkinaa sana namarraa cira. Hidhamuu ooluutu ta'a. Har'a namni baay'een hidhamaadha. Possessed. Declined godhee jiraata. Yaadaan ilaalchaan afuraan Waaqayyo garuu ol qabaa keeti ol si qaba. Yoo seera waaqa osoo warqee kana jiraanne maaltu ta'a? Ijoollee Waaqayyoo ta'utu ta'a. Ijoollee Waaqayyoo. Warra Waaqayyo abbaa ta'uuf, warra Waaqayyo sooru, abbaan ijoollee isaatiin soora. Yaada. Abbaan ijoollee isaatti hin gammada. Mucaan koo amma ijoolleen kun har'a galgalas silas fuula kee nu argisiise. Fuula kee arguu barbaanna baabbaa'e. Anis fuula isaanii ni ilaala. Amma sirra deebi'anii ol buti fuula kee ilaallaa jiru. Nuti tole si jaallanne fuula kee jiru. Fuulli koo ishee makana, boluudhuma kana. Isuma laataa isa xixinnoo kana. Isumatu isaanii gammachiisa. Fuulli Waaqayyo moo fuula ifaa, fuula jireenyaa. Waaqayyo fuula isaa siif ibsa. Waaqayyo fuula isaa siif ibsa. Araara isaa siif ibsa. Argama isaa siif ibsa. Gaara sitti hin guuriin Waaqayyo. Yoo seera Waaqayyoo kan hojiirra oolchine waan qajeelaatu hojjetama. Waan raachees, waan qajeelaa, waan gaariitu hojjetama. Yoo seera Waaqayyoo kan hojiirra oolchine waan biraa miti wal jaallachuutu ta'a. Akka lubbuu fi wal jaallachuu, beela wal baasu, daara wal baasu, lafaa wal kaasu, qaawwa walii duuchuu, hir'uu walii guutu ta'a. Wal arguutu ta'a. Obboloonni wal ilaalu, obboloonni dafanii wal argu. Obbolooti obboloota qabu. Muka walii keenyaati. Kanaaf waan namni akkasii godhu jaallattu ati akkasuma godhi. Waan namni akkasii raawwatu barbaadu raawwadhu. Yoo namni akka balbala sii banu barbaade balbala bani. Yoo karaa siisaa ku barbaade karaa saaqi. Yoo namni akkasii ku barbaade namaaf ga'i. Yoo nama akka afaan si kaa'u barbaade afaan kaa'i. Yoo namni nagaa ho'aa akkasi gaafatu barbaade atis gaafadhu. Hin tuffatin quba namatti qabaan jiraatin. Waaqayyo gooftaan maccaa sin gargaaraa. Eebban sirratti fide yoo kana gootee jira. Jaalala kootti jiraattu kana gootee jira. Jaalalli Waaqayyo immoo jaalala Waaqayyooti. Kanaaf seera Waaqayyoo, dubbii Waaqayyoo, ergaa Waaqayyoo isa dhageenyu kana akka jiraannu, hojiirra akka oolchinu, Waaqayyoon nu waame, Waaqayyoon nu kaase, araaraaf ayyaana isaatiin nu haa gargaaru. Gooftaa si galateeffanna dubbii keessa warqee kanaaf warqee. Tunu hin beekin warqeen dhufe. Tunu hin yaadin warqeen dhufe. Warqee fiddee dhufte sagalee warqee, abboommii warqee, seera warqee, ergaa warqee, jecha warqee, warqee. Warqeen dhufe galgalaan, galgala naqataa, warqeen meeshaa naqataati. Warqeen mi'a naqataati. Warqeen inni fuudhu dhaqu warqee dhaqee naqata hin guuttata. Nu guuttachuu dhufte gooftaa. Ayyaanaan nu guuttachuu, sagalee nu guuttachuu, abdii kennu nu guuttachuu dhufte. Maqaa Yesuusiin galgala kana sammuun saba koo, sammuun obboloota koo warqee kan uffate haa ta'u. Warqee ayyaana kee, warqee dibata kee, warqee sagalee kee, warqee ergaa kee, warqee ulfina kee kan uffatan haa ta'an. Nuyi Waaqayyo suufii Dubaayii barbaanna, suufii Ingilizii barbaanna. Utuu isa dubbannu warqeen samii gararraadhaa dhufe. Warqeen ayyaana Waaqayyo duumessa tarsaasee dhufe. Yes. Yeroo isin hin beeknetti dingata argama jedha. Dingata dhufe warqeen galgalaan. Anuu sagantaa kana nan seena dheeyyaan. Akka carraan jiru ijoolleen kun jedhee balbalatti bane. Isaan immoo balbala naa banani. Kottu naan jedhani. Yaa Waaqayyo itti yaanneen maqaa Yesuusiin harka isaanii agarra. Itti yaanneen maqaa Yesuusiin mana kee agalu. Anoo kana iyyuu nabjoonni, anoo kana iyyuu yaanne Waaqayyo godhe malee. Anoo kana iyyuu kale horsine Waaqayyo godhe malee waan ati jettu. Maqaa gooftaa Yesuusiin cabsatee mana kee agalu. Cabsatee mana kee agalu. Ameen jedhaa. Cabsatee jireenya kee agalu. Maqaa Yesuusti lafati hin beekne, lafati hin yaanne, lafati hin karoorsine. Har'a galgalaa jalqabee maqaa Waaqayyo abbaatti kan ilma isaa kan hafuura qulqulluutti nagaan cabsatee mana kee agalu. Araarri cabsatee
manake haa galu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin itti yaanne, biddeen itti yaanne, jireenya itti yaanne, kakuu itti yaanne, gaa'ila itti yaanne, dhala itti yaanne, siyaa kofalchiisu Waaqayyo. Siyaa dinqifachiisu Waaqayyo. Amen. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dukkana dhabii ifa argi. Amen. Dhabii gammachuu argi. Amen. Irraa deebi'ee jireenyi mana kee haa galu. Amen. Galgala kana maqaa Yesuus Kiristoosiin harki jaarsa raaraa warqee mana kee ta'uusu. Balballi kee warqee, balballi karri kee warqee, diinqi kee warqee, haasawaan kee warqee, tajaajilli kee warqee, yaadi kee warqee, ilaalchi kee warqee, warqee waabbii Waaqayyoo, warqee maqaa Yesuus, warqee hafuura qulqulluu, warqee ergaa Waaqayyoo sitti uwwiseera maqaa Yesuusiin. Amen. Dhukkubsattu warqee fayyaa uffadhu. Kan gadditu warqee gammachuu uffadhu. Amen. Kan boosse warqee kolfaa uffadhu. Amen. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin yaa Waaqayyo nuyi obboloota. Nuyi obboloota. Nuyi obboloota. Nuyi obboloota yaa Waaqayyo nuyi obboloota. Nuyi obboloota kee. Isaan kun obboloota kooti ati obboleessa keenya nuyi obboloota waliif. Ani obboloota ijoollee kanaa wajjin ani obboleessa isaaniiti isaan obboloota kooti. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin akka obbolootaatti wal jaallachuu, akka obbolootaatti waliif kadhachuu, akka obbolootaatti wal oolfachuu, akka obbolootaatti waliif dhimmoo akka dandeenyu maqaa Yesuus Kiristoosiin nu gargaari. Obboloota taanii warra wal saaman, obboloota taanii warra wal nyaatan, warra wal fixan akka hin taaneef adaraa nu gargaari. Amannee akka wal hin fidne, somnee akka wal hin fidne, dabarsinee wallaannee akka wal hin fidne, dhaga'uu dadhabnee deebi'uu dadhabnee, garaa walitti jabaannee, ishoo baga waliin jennee, beela walitti kolfine, qullaa walitti kolfine, mudaa walitti kolfine, akka ijoollee noyi qullaa wal dhaabnee abbaa keenya saaxillee yaa gooftaa muka kolfaa akka hin taane, akka onee fi feenan yaa Waaqayyo akka hin taane, maqaa Yesuus Kiristoosiin ati nu gargaari. Riba fuudhaa kee anu kaasi. Guddaan nu dibe ayyaana guddaan nu dibe. Jalqabee harka keessan ol kaafadhaa Waaqayyo duratti na dhageessu ta'e. Maqaa Kiristoosiin harki kee warqee wangeelaa haa baatu. Mirgi kee warqee wangeelaa haa baatu. Gaa dubbii Waaqayyo haa baatu. Eebba burqaa roobeen cameessa hin guune dibichan duune mana kee haa baatu. Sina kadhee kunoo waan haaraadhaan. Si qabee kunoo waan haaraadhaan. Dibee kunoo waan haaraadhaan. Barruu Waaqayyo godhee barruu koo sitti galagalche barruun kakuu haaraa sitti galagalu. Gammachuu qabu harki eebbaa faraara qabu mana keessa galagalu. Harki mul'ata argitee hin beekne, harki abjuu argitee hin beekne, harki biddeen argitee hin beekne. Har'aa jalqabee maaltu argate siina jedhani. Eessaa fuute siina jedhani. Balbala marraatti sibiila ammaa jalqabee siifa banamu. Lafatti gadi buute sanaa ol si kaaseera maqaa Yesuusiin. Lafatti fira dhabde, lafatti nama dhabde, lafatti birmataa dhugdeef harki Waaqayyoo birmataa tulluu tarsiraasaa daggala saaqaa galaana hiraa maqaa Yesuusiin gara kee haadhu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hin boo'in. Boo'in imimmaan kee seexanni hin dhugin. Imimmaan kee biyya lafaa hin dhugin. Hin boo'in maqaa Yesuus Kiristoosiin. Hin boo'in leencichi Yihudaa hangafi nagaa karaa qaawwa kee dhaabateera. Karaa gaaffii kee dhaabateera. Hin boo'in laalaa baabaatiya. Hin boo'in inni dhuukee guutu inni dukkana kee guutu sii dhufeera. Nama guddaa ta'e caalii argame. Dadhabin gogoleen kee ajabaa. Arrabi kee dibata baatu harki kee eebba baatu. Amaraan nagaa faraarri Waaqayyo sirraan caale. Dibata Waaqayyo waldaan kiristaanaa tilaatteen maqaa Waaqayyo abbaa kan ilma isaa kan hafuura qulqulluun si eebbiseera. Barri kee bara eebbaa siif haa ta'u. Ameen. Fayyaata Waaqos na eebbisu ani sagantaa hirmaachumaafanii ilaalumaafan seenee Waaqayyos na eebbisu isin immoo yeroon alaattani obboleessi koo caalaan Waaqos yaa eebbisu gaafan ka'u akkana addanatti ka'u
deemaa yeroo bilbileen ture hiriyoota namootan beeku kee fayyaa ta'a waaqoo sinaa eebbisuu naafis naa kadhadhaa lafa jirtanitti anammaa jireenyan waggaa 22 ol shaakalee haalan jiraachaa jiramma kunoo qofaa kun amma dana kee taa'aa jira lafa taa'ee minxaafirra taa'aa jira oofisii kee jira amma fi waaquma eegaa jira lafinoo booda garuu waaqayyo waa godhanii nama dadhaa hojiidhaaf hin dhufee hojii wangeelaa biyya kanatti hojjechuun dhufee ijoollee biyya ambaa biyya diidaa jirantu waltumsee biyya kana dhaqii taajiri malee jedhanii nagaafannaa waaqayyo ture jennaan hin dhufee isinis karaa isinii danda'ame hojii waaqayyo keessatti hirmaadhaa waaqoo sinaa eebbisuu waan jalqabdan waan hojjettan hundumaatti warra ija argatan ija godhatan isin haa godhu isin jaalladhaa eebbifamaa nagaa waaqayyo isin wajjin ta'u caalaatti isin deebiseera. Thank you. Ameen gooftaan sinaa eebbisu. Naayita. Haleluuyaa. Ayyaanni waaqayyo. Eebbifamaa eebbaftaa barbaadee qabamuu Eebbisaa gaa. Dadhabnee. Waaqayyo sinaa eebbisu Waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaa yaa waaqayyo Ameen. Ameen. Waaqayyo hunduma keessan haa eebbisu. Yeroo baay'ee dinqii nu kennee jira. Egaa amma gara Naayiroobii dhufee jira. Warri Naayiroobii simadhaa. Gaafadhaa bilbilaa fi warri gara Ameerikaa warri Kanaadaas bilbilaa fi gaafadhaa gaa lubni tashoobee wangeeluma lallaba. Wangeeluma lallabaa. Wangeela immoo gaa numatu lallaba jechuudha. Waltumsee lallabna wangeelaa. Kanaaf bilbila isin intarneetiitiin argattan isiniin barreessa bilbila isaa. Koomentii isiniin kaa bilbiluu fi dandeessu. Intarneetii bilbiluma bilbila biyya kanaan malee hin argattan. Barreessi koomentii irra nuu kaa'e. 07 isiniin barreessu. 07 Waaba. 07 25 25 54 73 73. Har'aan baafadhe egaa kanas ganaa ittiin nama waa argaa gaa. Egaa bilbilli isin firiikii habeera. Fiilessine lagun. Yaa. Kanaan bilbilaa fi koodiin isaa 25 jalqabaa hin beekneefi. Koodiin keeniyaa 25 maal jalqabaa? 0725 54 54 73. Anis dhufaan jira na'ee. Anis dhufaan jira. Achumatti wal argina. Haa ta'u gaa yeroo dhuftu akka warqa qullaan dhufini shilingii keeniyaan qabdu taanaan biyya kanatti rakkattaa. Ani dagalee amma saantiima isaanii dhabee rakkachaa jira. Doolaara immoo hin argine egaa waan hin jijjiiru silaatuun doolaara argadhee jijjiirradhee biddeen nan bitadha. Biyya kanatti shilingiin isaanii murteessaadha. Bilbilaa jajjabeessaa warri Keeniyaan. Keeniyaan haaroo. Waaqayyo isin haa eebbisu. Bilbila kanaan argachuu dandeessu. Yookaan darbe immoo naa bilbiltanii wal sin argisiisuu hin danda'a jechuudha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa jechuun barbaada hunduma keessaniini. Warri karaa laayivii jirtanis warri keessaan jirtanis isin haa eebbisu. Nama hedduutu jirtu. Yeroo bareedaa Waaqayyo nuuf kennee jira.
Qayyoo sinaa eebbisuu jechuun barbaadaa warri laayif irra jirtan ol galuu dandeessu. Amma sa'aatii kana kutuutti hin jira waan ta'eef. Sa'aatii nutti dheeressitee naan jechaa jira feesbuukii waan isaa gidduu kana.